Ashama kam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabanne isinitti himna. Oduu waliinan Geetoo Lamaayooti. Naannolee Itoophiyaa sadii keessa beelladoota kitila tokkoof walakkaatiif talaallii kenneera jedha Waldaan Fannoo Diimaa. Oromiyaa, Affaarii fi Sumaalee keessa bakkoota lolli jirutti waajjiroonni eegumsa beelladoota gaariin guutummaatti barbadaa'aniiru. Gariin ammoo lola godhamu keessatti miidhamanii sadarkaa tajaajila kennuu irraa hin jiranii jedha Waldaan Fannoo Diimaa Addunyaa. Naannolee eraman kanneen keessatti beelladoota kitila tokkoo fi 500,000 talaallii kennuun alatti deeggarsa maallaqaaf meeshaalee akka kenne korichi beeksiseera. Oromiyaa keessa aanaalee 2, Affaar keessa aanaalee 9 fi Sumaalee keessa aanaalee 3ttidha kan talaalliin kennameera jedhame. Itoophiyaa fi Sumaaliyaan ammas Ankaaraatti mariirra jiru. Jilli lamaanuu qaamaan wal hin argine. Mootummaa Itoophiyaa fi kan Somaaliyaa Turkiyyee keessatti karaa bakka bu'oota isaaniitiin mariin eegalame hin xumuramne. Biyyootni lamaanuu quurrama hulaa galaanaa argachuutiin dhalate furuudhaaf jaarsummaa Turkiyyeef tole jechuun jila kan miseensota haajaa alaa isaaniitiin durfamu yeroo lammaffaaf gara Ankaaraatti ergatanii mari'ataa jiru. Lamaan isaaniiyyuu waltajjii tokko irratti wal arganii osoo hin taane kutaa adda addaa keessa ta'anii karaa ministeera haajaa alaa Turkiyyee Kaan Fidaatiin hirmaataa jiru. Kaan kaleessa yeroo lama garee lamaanitti deddeebi'anii yaada isaanii irraa dhagaa turan. Har'as dhimma wal hubannoo Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti godhame sana akkasumas karaa Itoophiyaa hulaa galaanaa argachuu dandeessu irratti marii cimaan godhamuu itti fufeera. Mariin ammaa kun garee lamaan waan tokkorra akka ga'an taasisuuf jira jedha odeessi ba'u. Somaaliyaan dubbii Somaaliilaand wajjin eegalte hadhiiftu malee anu Itoophiyaa hulaa galaanaa kiraatiin nan kennaa jechaa jirti. Mootummaan Itoophiyaa hulaa galaanaa argachuuf kan Somaaliilaand wajjin wal hubannoo irra ga'ee ture diigee kan Somaaliyaa fudhatamoo saduraatti cichee afaan kan bulee beekamu ta'a. Pirezidaantiin Turkiyyee Rasiib Taayib Erdogaan Engadda muummicha ministeeraa Abiy Ahmed bilbilaan dubbisanii tokkummaa fi birmadummaa Somaaliyaa kabajuun akka barbaachisu waliin haasa'u karaa X isaaniitiin beeksisaniiru. Gita isaanii kan Moqaadishoo jiru Hasan Sheekh Mohammad wajjinis marii lammaffaa kun karaa milkaa'uu danda'utti waliin dubbachuu hin dhoksine. Biyyootni lamaan waxabajjii keessa gara Ankaaraatti jiila wal fakkaataa ergatanii kophaatti Kaan Fidaa erga dubbisanii booda fulbaana 2024 deebi'anii akka wal argan beellama qabatanii akka ture gabaasuun keenya ni yaadatama. Boordiin filannoo Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay koraa kan teenye jedhe. Korichi eegalameera. Addi bilisummaa uummata Tigraay kora 14ffaa har'a eegaluuf kan karoorfate boordiin filannoo Itoophiyaa dursi walga'ichaaf beekamtii hin kennine jedhe. Boordichi kora yaadame kana akkan goone ajajeeras. Addi bilisummaa uummata Tigraay kora sabaasaa gaggeeffachuuf akka jiru sabaa himaalee hawaasaaraan arge kan jedhe boordiin filannoo biyyaalessaa walga'icha dhiisi jedhee xalayaa itti barreesseera. Sababni isaa immoo korri osoo hin godhamin guyyaa 21 dura isatti beeksifamee innis deemee taajjabuu qaba. Waan kun hin taasifamneef seera qabeessa miti jedheera. Kanaafuu yoo korri sun taasifame murtoon korichaan darbu fudhatama qabaatuu fi ana biratti beekamtii argatu hin ta'u jechuun kaleessa boordichi beeksiseera. Garuu addi bilisummaa uummata Tigraay kora 14ffaa har'a waaree booda eegaleera. Miseensotni dhaabbatichaa dheengaddarraa kaasanii Maqalee galanii mooraa giddugala gootawwan isaanii keessa qubsiifamanii turan. Aanaalee naannoo Maqalee jiranii fi bakkoota garaagaraa keessa miseensonni koricha irratti hin argamnu jedhan gamas hin deemnee jedha odeessi gamas irraa dhaga'amu. Korri har'a ganama eegaluuf ture sababa garee Dabratsiyoon Gabramikaa'el fi garee Geetaachoo Raddaan walitti araarsuuf xaarii maanguddootni taasisaniin gara sa'aatii boodaatti siqe. Xaarii maanguddootaa osoo hin milkaa'in hafe. Itti aanaan hoogganaa adda bilisummaa uummata Tigraay pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannichaa Geetaachoo Raddaa dabalatee miseensotni koree giddugalaa 7 korri sun mijuu osoo hin guutin godhama jechuun keessaa of baasaniiru. Miseensotni komishinii to'annoo fi seera dhaabbatichaa 7 sababa wal fakkaataatiin keessaa akka ba'an dursanii beeksisanii ture. Boordiin filannoo biyyaalessaa addi bilisummaa uummata Tigraay bifa addaan akka haaraatti deebisee galmeessuusaa beeksisee ture. Dhaabbatichi garuu ani dhaabbata waggaa 50 guutee fi duraanis beekamtii seeraa kanan qabu waan ta'eef beekamtii duraanaaf deebisuu malee akka haaraatti na galmeessi kan jedhu gaaffii kiyya hin turree jedheera. Kanaafuu murtoo boordiin filannoo kenne waliigaltee Piriitooriyaa kan faallessudha jechuun akka hin fudhanne ibseetu kora qopheessuutti seene. Keessi addi bilisummaa uummata Tigraay amma bakka lamatti qoodamee walitti duulaa jira. Xaariin jaarsummaas hin milkoofne. Dhimmi kora gaggeessuun wal qabatee boordii filannoo adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti ka'ees ta'ee qoodamsi dhaabbaticha keessatti dhalate naannicha keessatti yaaddoo guddaa uumeera. Loojiiwwanii fi riizoortiiwwan gurguddoon ijaaramaa jiran hoteela Skylight jala akka bulaniif ta'uu murtaa'uun dhaga'ame. Piroojeektiin gabataa laagariin ijaaraman hoteelli Skylight jalatti akka bulaniif kan murtaa'e yeroo dhiyootti gara hojiitti galuuf akka jiran hoogganaan daandii qilleensa Itoophiyaa Obbo Masfin Xaasoo beeksisaniiru. Bulchiinsi riizoortii Halaalaa Kellaa, loojii Daanaa Arboota Cabraa,
Ikkoo Turizimii Wancii fi Ikkoo Riizoortii Gorgoraa Hoteela Skyline jala akka galuuf obbo Masfiin ofitti fudhanneerraa jedhan. Tajaajilli isaan kennan sadarkaa Hoteela Skyline barbaadutti akka ta'uu fi riizoortii fi hojiiwwan kun qophiitti jiru kan jedhe burqaa oduu Itoophiyaati. Daandiin qilleensichaa Itoophiyaa hojii walquunnamsiisuu sadarkaa idil addunyaatti hojjetu cinatti walitti hidhata biyya keessaa caalaatti cimsu ta'ee daawwattoota gara Itoophiyaatti dhufan guddisuu keessatti gahee olaanaa taphatas jedhaniiru. Yeroo itti aanuttis iddoolee hawwataa turizimii ta'an kanneen dirree xiyyaaraa hin qabne irratti xiyyaaronni xixiqqoo kan bishaaniif lafarra qubachuu danda'an hojiitti bobbaasuuf qorannoon gaggeeffamaa akka jiru dubbataniiru. Amma riizoortiin Gorgoraa hojii akka jalqabeeruu fi kanneen hafanis torbanoota dhufan keessa hojii akka jalqaban ta'uu dhagahameera. Naannoo Gambeellaatti kaleessa yandoo roobeen namootni 16,000 caalan qe'ee irraa buqqa'aniiru. Kaleessa roobni guddaan roobee lolaan aanaalee naannoo Gambeellaa 4 keessatti balaa geessiseen jiraattonni 16,000 ol qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'uu bulchiinsi balaa tasaa naannichaa beeksiseera. Sababa bokkaa guddaan roobeen lolaan aanaa Gog, Baaleree, Waantuwaa fi Laaree keessatti lubbuu hin baasin malee namootni buqqa'an 16,000 caalu. Isaan kun amma mooraa buqqaatotaa yeroo keessa qubatanii jiru jedhu hoogganaan biiroo bulchiinsa balaa tasaa naannichaa obbo Gaatbeel Muun. Balaan qaqqabe nama qofa irratti osoo hin taane beellada isaan horan midhaan faca'ee ooyiruurra jiruu fi meeshaalee mana keessaa irrattis akka ta'e himaniiru. Balaan wal fakkaataa kana boodas mudachuu waan danda'uuf jiraattonni of eeggannoo akka taasisan Gaatbeel akeekkachiisaniiru. Gandoota 9 aanaalee Gog keessatti argaman keessaa namoota 6,000 aanaa Baaleritti namoonni 5,000 kan buqqaafaman yoo ta'u kanneen hafan aanaa Waantuwaatti akka buqqa'an bulchitoota aanaalee sanarraa dhaga'ameera. Maddi BBCdha. Oduu keenya xumuraatiin Raayyaa fi Tsallamti keessa warri buqqa'ee ture deebi'aniiru. Waldhabdee naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti ture amma akka fala argachaa jiru dhaga'ameera. Sababa lola waggaa 4 duraatiin namoonni qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'anii turan deebi'aniiru. Tagaaruun naannoo kibba Tigraay, Raayyaa fi gama dhiyaan Tsallamti irraa buqqa'anii turan amma qe'ee isaaniitti deebi'anii akka jiran koreen dhimma kanaaf hundeeffame ibseera. Gama kibbaa fi dhiya Tigraayin bakkoota buqqaatonni deebi'anitti bulchiinsi haaraan akka deebi'ee gadi dhaabamuuf jiraattota keessaa filannoon godhamuuf jira. Erga sadaasa 2020 lolli kaabatti eegaleetii kan duraan Tigraay jalatti bulaa turan Raayyaa, Allamaaxaa fi Walqaayit Tsagadee naannoo Amaaraa jalatti galfamanii ture. Naannolee lamaan keessaa gochi gufachiisu haa jiraatu malee amma bakka duriitti deebifamaa jiru. Egaan daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra qophiilee ONN waliin turtii gaarii qabaadhaa.